Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliyan kiyeessin dari sini jaaladha. Akkamiin nagaa fayyaa jirtanii mirqaana bakka jiraattan bakka walumaan eedan akkamiin odeessaa nagaa mirqaana fayyuma qabdan odeessa akka biraas akhbaaraas jadiidaas nuuf as darbaame as darba bakka jiraattan bakka na eedan beliyan kiyeessin hundaa isiniin jaaladha. Akkamiin nagaa fayyaadhaa jirtanii mirqaana welcome jennee jirra. Isin hundaa'u bakka jiraattan beliyan kiyya salamtaan tiyyittan onnirraa bulqitee isinaa geessu ani akkasitti haa hubannu beliyan kiyya jechuun kiyya hin oolamu yaadaan qaba yaadni kiyyaas insha'Allah waan rabbiin irraa na beeksise irraa takkaa lama dubbachuudhaaf qophii tiyya. Maaliif jennaan nuti dubbannee haasoo keenya waan gaggaarii saba keenya fayyada haasa'uun nurratti dirqama pilees sanumaafu nuti obboleeyyan keenya wallahi rakkoo fi gadadoo hamtuu keessa jirra. Hooma hundaa'u waan jennee dubbannus takka hin qabdu. Wallahi rabbiin cinqii nuti rakkanne tana keessa rabbi cinqii nu haa baasu. Akka nama tokkotti an obboleessi keessan wallahi hedduu nama gaddisiisa. Yaa kee rakkoon nuti biyya Suudii Arabiyaa tana keessa rakkachuu jirru wallahi hedduu rakkoodha. Rakkina birallee kunne kalas waa hedduu nu qonnamaa jira. Namootan kiyya jecha lamaa fi sadii irraa yookiin isinii fi haasawa asaniifu seenaa walirraa haasoinee walirraa baranna. Siifin ergaa meeti siifin ergaa yaada qabdu deebifatta nama kanallee numaan beeka baga nagaan dhufte welcome. Sanumaa echittuu obboleeyyan kashamarranii kan dargaggeessaa obboleeyyan keenya qamaneedhaa Suudii keessa jiran wallahi rabbiin nagaan nu haa baasu. Yaa boo rakkanne rakkoo hamtuu keessa jirra. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome siin jennee jirra. Akkasumattis obboleeyyan kiyya ka xiqqaa ka guddaa bakka jirru mee du'aayis walii goone. Du'aay akka ajaa'ibaa kana walii goone wallahi rakkannee jirra hedduu rakkannee jirra. Sanumaafu wallahi hedduu waan ajaa'ibaa keessa jirra. Rakkoo teenya tana gaa rabbuma keenya kan itti kadhannee furmaata itti birraa barbaannu. Karaan ittiin furmaata kana argannu maali? Akka raayyaa abbaa mancaa baanu ustaaz raayyaan aalimni keenya guddaan beekamaan nutis waan goonu hin qabnu rabbii keenya kadhannaa haa jedhe. Saniifuu rabbii keenya kadhannee du'aayii teenyaas wal biraan dhaabbannee akka ajaa'ibaa kanatti nuti du'aayii godhachuun nurrattis dirqama akka oromummaattis akka oomu hunda keessattuu nuti bakka jiru barana akka nama kaartoonaan laalamnee kophee caammaa wayiitti nuni zaabane ilmi namaa kun ichi keessa du'u jira kaanis wanta ta'u jira wallahi afaanis wallaallee jiruun afaan nu wallaachiste biyya Suudii Arabiyaa tana keessa rakkanne cinqabnee jirraa jechuudha. Saniifuu yaa obboleeyyan kiyya kasaayibban sa'aatii jalaa qabamees ka obboleeyyan keenya hundinuu ilmaan Itoophiyaa yookiin Oromoo hundaa'u taateefu du'aayii goonee fi akka nagaan kara biyya isaanii galan warra as keessa jirus rabbiin yaadaa muraada isaanii guutee nagaan bobbaasee nagaan haa galchu jechaa. Rakkoon uummata keenyaa rakkoo teenya rakkoon teenyaas rakkoo isaaniiti. Har'a yoo rakkatan namni ardii tanarra namni akka Suudii Arabiyaatti Oromoodhaafis wooma hunda keessattuu qooda harkatu qooda bakka yoo mul'atu akka ilaalcha keeyyatti serious
akka ilaacha kiyyatti namnummaan akka Suudii Arabiyaatti wallaahi namaaf quuqamu, namaaf hadoodu, namaaf waan fedhe namaaf ta'u ilma ijoollee Suudii Arabiyaa keessa jirtu. Maaliif jennaan nuti hedduu rakkannee jirra. Rakkoo tana hedduu cinqii tana jalaayis rabbi nu haa baasu. Wallaahi hedduu obboleeyyan keenya rakkatee rakkoo keessa jiru rabbi rakkoo jala haa baasu jecha karaa ajandaa kiyyattiin deebi'e. Ajandaan irra caalaan irraan tanaa tanii waan hin qabaddeef rakkoo ilmaan Oromoo biyya Suudii Arabiyaa kana keessatti rakkachaa jiran wallaahi akkasumattis hedduu nu hiraarsaa jiran hedduu hiraarree jirra. Waan goonus wallaallee tan goonullee walii dhiifne akkaataa itti dubbannuu fi akka itti dhiifnus wallaallee yaaninis nu seene cinqiin nu seente rakkanne egaa rabbuma keenya guddatti harka ol kennannee teenya malee egaa mootummaan qabnu biyya teenya irratti akkana taanee biyya namaa keessa kabajaa dhabne bas akkuma taanu wallaahi billaa jireenyuma kanarraa akka taanus wallaallee jira. Obboleeyyan kiyya bakka jirtanii du'aayis nu godhaa waan takkaas waliin haasawaa. Namni bakka jirtanii ibaadaa shanan salaataa keessattis du'aayii obboleeyyan keessaniifis godhaa. Akka ajaa'ibaa kanatti maaliif nuti dandeettii rabbuma keenya kana kadhannee rabbii keenya kana fuula isaa ejjine dalagataaf dhufne siyaasaan biyyaan baane jijjiirama kana warra keenyarraa akkuma hundattuu jechuu rakkataadhaas rakkoo baafnee ifirraa irra jijjiiree warrarraa illee jijjiirennee biyya namaa tana dhufne sanuma hunda keessattuu obboleeyyan kiyya isiniin jaaladha. Laayivii tanallee beekee hin seenne akkasumattis Nasruu baga nagayaan dhufte baga nagayaan needde Nasruu kiyya akkasittis Nasruu kiyya mee ergadhu ati gizeetti dhufte na qobalchiifte wallaahi na qobalchiifte. Eedaralleen dhufaa jira Nasruu irraan tan badin eedaralleen dhufaa jira. Maaliif manzaraa qabu? Manzaraa wanti inni qabu maal? Laal gassa aboo ati maali gaa manzaraa wanti inni qabu maal? Manzaraan qabu naa biti. Manzaraa qabaatte habiibii kiyya. Manzaraa naa biti oke. Manzaraa hin qabu. Manzaraan qabu manzaraa naa biti. Sagaleen tiyya Nasru maaliif irraa dhooyta? Nasru. Awwan yaa kiyya khalaas maatii miti. Obboleeyyan kiyya aboo maadii sitti tolee jira akkam. Wallahi habiibii kiyya walumaanuu kaatuun tola jaamti obboleessa kiyya rakkoo hunda rakkannee jirra obboleessa kiyya maaliif beenee obboleessa rakkannee cinqiidha. Tolli tana jaamti tolli yoo obboleeyyan kee shamarran obboleettiin ta'e siif gammaddee obboleessa kee sii gammadee gammachuu adda qooddatan. Kaan kaana sii gaddu kaan kaana si waan ta'u nuti akka taanus wallaallee rakkannee cinqannee cinqii keessa jirra. Habiibii kiyya du'aayi nu godha sagalee. Amman dhageessani sagalee sheer godhu moo dhiisu. Awwan yaa kiyya akkumas tole abbaa. Sanumaa bichaa awwan yaa kiyya nutti sagaleen dhageessani. Hin dhageemu mee takka tuqa dhiifamaa jigaa namni watta'umaan na jala jirta yaa obboleeyyan kiyya. Hin dhageemu. Okay, me ammoo dhiironni ni dhageema. Ammoo hin dhageemu. Yaa kee ammoo hin dhageemu dhiifama gamee takka tuqa amma. Ammoo dalagee. Naa dalagee. Miyoo dalagee takka naa tuqaa dhiifama wajjin illee hin dararrin haa. Filiisi sanumaan gaafadha. Dalagee jira. Laayifii naasawaallee hin jiru. Amanni dhageemu hin dhageemu. Seeneetiin baadhaan.
Oke, obboleettii tiyya hedduu galatoome. Yookiin obboleettii tiyya galatoome na beeksisuu kanaaf namni hundi as jala boonee taa'u jira. Garuu osoo nama biraa taatee osoo waan hin taane haasoo faayidaa hin qabne haasee akkas jedhe. Namoonni kan maaliif jennaan haasoo tokko lama haasofne maaliif nuti fiiviin kun hedduu laayiviis waan seenuu hin dandeenyeef nuti hedduu dandeettii laayiviitis hin qabnu maaliif takka lama sadii jenneetuma seenaa jirra. Obboleeyyan kiyya isin hundaa'u namoota ergachuu barbaadan illee haa ergatanii adiidha wajjin haasoo tokko lama erganna har'a daqiiqa nasruu deemee idiraa tokko jaame qoota aboo ati sagalee ichaan waliin sagalee mataa see haa kaa'u sagaleedha ammoo hin dhageemu yaa dhiiroo ayyee irraa baasee jira keenya ammoo yaa dhiiroo dhageeme sammaan kan shaanaan irra fixa hin bar yaa rabbii jaba gabeese dandeettiisii harka qaba furmaata nan laadhu leenjoo zakariyaa welcome jennee jirra ba magana giyaan nuti obboleeyyan kiyya isin hundinuu isiniin jaaladha hawan irraa gadi darachaan olin haa qaqquma meeqana laalaa kayaa fi maalistii gootan oromoo wanta akka ajaa'ibatti amma sagalee ni dhageema dhiroo yoo dhageeme meena xiqqisholla ni dhageeme naan jiruu godaay ni dhageema naan dhiifama gaabii beeki ni dhageema naan 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 no hin dhageemu what ana habadu boo yaa akhi laayiviin seenu jira maali biizii na goota hay laayivii na waraabu jira maal wanti biizii na gootu ati wallahi biziin taane hunda maana dabulaaltu yaqa hay yallaa qot hay kanuma fi kanaa waddoo يا ربي غير
bar soda hinkabu abu marsimona welcome jenne jire baba giya boro giya bagana gan dofte yes sama yo da games isun dunir gadame yolen we sagale we ajaib rabbi sagale man ta tawsi amani da gema meta kata tuka meta kata na tuka ka difa mawaj sagale ni da gema aw baga dofte len jagi yassa nasalami manas salam musin nasalam atna salam ka bo nasara gudda dawe ana izani sirra gudda bure sai ya bara nasira gudda hai ya kawan nasara gudda na ayen salamin je tummani aye duran dursi assalamu alaikum ma atatu ana izan sirra gudda aye wa wa alaikum salam rahmatullahi wa barakatuh baga nagi an dofte ga welcome sinjenne boro giya bagana gwan no dia kam sila ajendan والله جدا أبوليجن مغينا بيتين موقف والله مرة قفلتي أكس مامي والله بكت قفل اللغيس اللي هنجرو قالوا مالك جنان كان سيد دويس خنا كبري وفجات ما سنين يعني وانا فون تاني يا جدا كي تقولا ما خاني نرتي أسوف دو أبوليجن مغينا خمانه هيدا سودي ربيع جرو خنا فرماتا سجلي تاني في دقيسي سون دقيسي سون akka haajiraattu sagalee ta'uu barbaanneeti akka yaada kiyyatti jaanitti. me duai wadi me gutak Bismillahirrahmanirrahim. Abshir hakali kaitin din kuda rabbi ya da murada kan rabbi nu agutu. ya da murada kenya daram me dura obbaleyen kenya hamana ida khisa darara wujjo hana faso duai gote Barkan marra barta akka enne galla bibi ga du'a inna ma tun jawala wal faddu ka cafe rames. Aw. Ya ke namnu nama majidar du'a ina tida sete. Wallahi billahi gari. Jawala komentin wal faddu dubbisani wal jawala abadira tida. Atila komentin sagale ndagaiso. dubbisani wal annin daga mal sida wal tiyo Itu minta kami tak kasih ya kan, Pak. asbe mutakarrafat tinjira Oh, ifas gubbai fa tasbih ka terra anu ma yace yo tulle wan kam sufa ka dinna tasbih ka terra. Beste bade. sufa bitadetin nimbaiti hiko da wiya Ya akhiran tan naman siya fera dai ka shan tambo dan live sini tu fajitin nama me ka fera. wala bara mau namkum shani silalu jira Halas ka wal mal da dabar sani mara ko kira. Tani fo tasbih ka. Bismillahirrahmanirrahim. alas be mali ndalag Eh. hankol lanci isu jira te mantana tulo ndakaw Kullu mali tamali arri. lewanta da hade libanata Masya Allah. Isa bidat biya sir kan. asinjiro Asa isa jira lebana ni. amartyo bisatte Ati amma. Ati aso namin gama dinu. Bo, me amarti de san ugutak kol kaw me abadire na dage. me Salam ugutak alaikum. la sarirati ya da Obboleeyyan kawanle keenya kana rabbi yaada muraada isaanii rabbi haa guutu. amin Nagee amin amin hangalchee biyya sanatti rakkoo fi rakkataa amin keenya hundaa amin kan musliimaa hundaa rabbii yaada ilmaan Oromoo jiru kan hunda rabbiin yaada kan hunda nu haa baasu rakkannee jira. amin 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 rabbi inni dandeya Wallahi rabbiin rakkoo tana obboleeyyan kan biyya nama keessa rakkachaa jiru rabbii tokkichi hidhaadhaan hundumaa nuuf rakkoo baasu teenya tana isatti manna dhugaa rabbi yoo biyya teenyallee biyya nagaa rabbi nuuf haa godhu nagaa biyya teenya nu haa buusu nuti nagaa barbaannaa Amiin. mootummaadhaas mootummaa
Amin. biyyaaf ta'u kan Oromoon jaalatu akka gandaatii miti kan Oromoon jaalatu kan dhimma Oromoo duursu rabbiin tokkichi nuuf haa horsiisu. Allahu amin. Abiyyi ammayyoo kan Oromoof ta'u taate nagaa fayyaatti haa ta'u yoo kan Oromoof hin taane keessisaa Oromoo miidhuudhaaf deemu taate Allah. rabbiin ni Allah. danda'a jahannamitti isa haa darbu. Amin. 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 Allahu amin. Allahu amin. Oh, fiqad. Hin dhaabu Taba dire teenyuma wali bidongoana kan. du'aayin bu'anjama taate du'aayin du'aayiidhaati du'aayin rakkataa Wallahi keenya hunda amin. rabbi Amin. rakkoo haa Amin. baasi Allahu amin. haajamaa keenya hunda haajaa haa baasu dhukkubsataa keenya nuuf Allahu haa amin. fayyisu kadu'eef rabbi rahamata haa Allahu godhu amin. ka Amin. haajame hunda rabbi Allahu haajaa amin. haa baasu beelawaa beela haa Allahu baasu amin. daarawaa daaraa haa baasu Amin. inni danda'a rahaman xiqqaa fi guddaa ilmaan Oromoo hunda rakkoo jala rabbi haa baasu ilmaan Oromoo qofaa Allahu miti amin. nama ilma namaa ta'e hunda lubbuun ilma namaa Amin. hundinuu qaaliidha rabbiin tokkichi Amin. ilma namaa hunda fayyaa nagee ta'e kan Amin. biyya namaa keessa jiru nagaa fayyaa kan mana hidhaa jiru rabbiin mana hidhaatiif fottoq rabbi haa godhu. Amin. Abiyyi amma kun yoo waan ummata keenya kana mana hidhaatii baasuun dhabees rabbiin tokkicha ni Wallahi danda'a. amin. Ya Rabbi. Rizqii itti kannee abiyyuma kanaahu haa ummata keenya mana hidhaa san keessa gabbaasu rabbi haa godhu. Amin. 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 Biyya keenyas biyya nagaa rabbi nu haa godhu. Amin. Amin. Fayyaa nagaa nutti haa ta'u xiqqaa fi Allahu guddaa amin. keenya hunda rabbi walii galchee wal qaceelchee wal jala haa yaasu. Amin. Ilmaan Oromoo kana hunda rabbi walii galchee Amin. wal jala haa oofuu hidhamtoota siyaasaa kan biyya keenya keessatti rakkachuu jiru sanillee rabbi mana hidhaatti gannoo haa baasu. Allahu amin. Allahu amin. Akkasi hayyoota Oromoo hunda rabbi walii galchee tokko godhee dhimma Oromoo irratti rabbiin tokko godhee biyya keenya salla warra Amin. bulchu rabbi nu haa godhu. Oromoon Allahu biyya ni amin. bulchiteeti. Ya Rabbi. Amin. Oromoo tokko godhee rabbiin tokkichi warra Itoophiyaa bulchu san rabbi isaan haa godhu. Amin. 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 Mee takkaatummaa inti godhi mee xiqqisiisiin سبحان ربك dhaggeeffadheetiin رب itti العزة wajjin. عما يصفون والسلام صلينا الحمد لله رب العالمين Alhamdulillahi الله rabbil يا alamin. عزيز Allah يا ya كريم يا Aziz ya الله Karim ya bakka nuti Allah. yaannes tan nuti tanurraa fagaattes nuuf dheeyse tajabaattes nu laaffise rabbiin bobbaasaa jala kan jirus nama nagayaan carraaqqatee biyya tanarraa nagayaan galu rabbi nu haa godhu Amin 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 amin. mootummaa biyya Allahumma amin. teenya biyyaa ta'u kasabaaf ta'u yoo kan ta'u taate rabbiin nagayaa biyya teenya nageen nu buusee hidhamtoota rakkattoota biyya keessaatis rabbiin nagayaan gataa baasu. Amin 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 amin. Diinaa fi dinagdeen warra samii kute rabbi nu haa godhu ammoo kan taane yoo taate rabbi namumatti isheen isa haa godhu nagayaan laal nuti Oromoon bakka jettuu rakkamne salphanne rabbiin bakka jettuu nun salphisine sadarkaa teenye tana rabbiin ol nu haa kaasu doosee Aboo biyya teenye tan namaa jala dabarte tana rabbiin gubban nu haa baasu bo nuti akkanattis ni beeyna akkanattis ni beeyna akkasittis ni beeyti Oromoon harkisii bal'aa Oromoon sanumaaf jechaa'u obboleeyyan kiyya aboo Oromoo rabbi akkasuma tokko godhee laakka. Oromoo rabbi tokko godhee maqaa Itoophiyaa kanaan rakkachuu jira. Warra Oromoo tokko godhee maqaa Itoophiyaa kana qayyaru rabbi haa godhu. Allahu amin Allahu amin Maqaan Itoophiyaa kun qayyaramuu qaba. Maqaa Itoophiyaatiin biyya namaa keessa rakkachuu jirra. Oromoodha jennee rakkachaa hin jirru. Itoophiyaadha jennee rakkachuu jirra. Namni Oromoon nu beeku hin jiru. Itoophiyaadha jennee nu jibban biyya Arabaa keessatti illee Oromoo teenya rabbi tokko godhee maqaa Itoophiyaa jiru kana warra qayyaru rabbi irraa godhu. Allahu amin akkasitti rakkoon hawaasaa rakkoo teenya rakkoon hawaasaa kun namni hundinuu eeggatti maaliif jennaan namni hundinuu taranyaadha eeggata akka du'aati inshaallah akkasitti rabbiin kaa furmaata nuuf fidee obboleeyyan keenya kama shamarranii kan dargaggeessaa kaayidhaa keessa jirus rabbiin nagayaan kara biyya isaa galchee kaas keessa jiruun nama nagayaan carraaqqatee mana saggaluu rabbi haa godhu hamtuu tana jalaa rabbi nu haa baasu Dirqama Abiyyi Ahmed sagalee nuu ta'uu qaba. Abiyyiin sagalee nuu ta'uu qaba. Nuti rakkachuu jira biyya namaatti sagalee nuu ta'e Abiyyi. Hayyoonni Oromoo sagalee nuu ta'uu qabu. dubbisan jaanii Doktorri Oromoo sagalee nuu ta'uu qabu. Hayyuun Oromoo sagalee ta'uu qabu. Miidiyaan Oromoo sagalee nuu ta'uu qabu. keenya beeku hundinuu sagalee nuu ta'uu qaba nuti gidee asirra baanu wallahi kanuma sadoodhaaf asirra baanee nama fakkaate nuti laayivii seenaa hin jirru laayivii illee nuuf haareyaa obboleeyyan kiyya ka xiqqaa ka guddaa
isin hundinuu akka du'aa ummata namootan hawaasa Itoophiyaatiif takka hawaasa Oromoo bira beekamtii qabdan akka sagalee nuuf taatan please dhiifama hojii wallahi yaada keessanis nuuf tahaa yaa buleeyyan kiyya rakkanne biyya tana keessa gabbaanee magaalaa irraa waan takka bitachuu dadhabnee jira sanumaaf jecha furmaata akka nuuf taatan obboleeyyan kiyya kana maa godhullee furmaata rabbuma isinis akkatti hawaasa keenya biraan sagalee nuuf taatan mootummaa kana bira dhuftanii akka sagalee nuuf taatan dhiifama hojii isin gaafannaa jechuun barbaade gamanumaan gama ajandaa biratti jedhabre abaadir jibraal ajandaa biraati aboo ajandaan biraati jira ajandaan kanarra ijoollee teenyarra rakkoo jira ajandaan ijoollee sun jirra fardii asaaboo dhaabi ajandaa biraa ajandaan biraan jiru ajandaan kana fardii mana hidhaa keessatti obboleeyyan keenya beelawaa jira du'aa jiran dhuga duboomi abaadiree kiyammaan tanatti hayyoonni anka hayyuudha finju kan biyyaan bulcha jechuu jiru shane juntaa jechuu malee nu sagalee ta'utti hin jiru sagalee nu tahaadha yaa ilmaan oromoo sagalee nu tahaadha dhuga wallahi sanumaaf jecha warri biyya keessa an hayyuudhaan beeka hayyuu cufti hijibduudha hijiba jiranii habashaan dhiyoo tana baatee imbaasii Saudi Arabiyaa duratti hiriira baate harki irra guddaan namni biyya arabaa tana keessa rakkachaa jiru ilmaan oromooti oromoon maaliif baatee sagalee ta'uu nu dhabdee namoota hundinuu akkatti fakkaatutti hiikkatu akkasitti namnillee carraa asitti argachuu jira carraa tokko takka namaa kan dhiifama hojjebaa jira. Hayyee. Salama. Dhiifama hayyee jechumaan baafadhate. Mesena, sitti erga caalaa kiyyabaa. Salaam alaikum. وعليكم السلام وكم جبت؟ Nagaa caalaa kiyyabaa. طيادة Wallahi alhamdulillah mirkana. والله جد بقول الحمد لله كم جبت؟ Wallahi nagaa baga nagaa nuti. مقالة كمان نويدا Bar nuti as keessa boora kanneen cinqin nu seente mootummaa hin qabnu biyya hin qabnu biyyarraa nu baase barra akkuma tanaa barra gidi asirra nyaannee dibannee ol baanu nama nagee jiru fakkaana. dhugaadha wallahi waan akka malee beektaa namatti dhaga'amaati Dhuga wallahi rakkoon si galtee ijoollee Saudi Arabiyaa jirtu dhuga dhugaadha amma obboleessi keenya waan inni jee takka dhugaa haqa jee Oromoon si galtee sagalee ta'uutu barbaachisa amma bakki inni sirreeffachuu qabu beekta dhuga ijoolleen Saudi Arabiyaa bar qabsoon Oromoo bakki Oromoon si galtee gargaarsa hojaan qabsoo hojaan seentariin Oromoo jidduugaleessi Oromoo isin jechuudha ijoollee Saudi Arabiyaa dhugaa dubbachuudhaaf dhuga duba ummata kana qabsuudhaaf bar mootummaan tun shira mootummaa kanaatu tana fidee beeka dhuga amma fakkeenyaaf abiyyiin sagalee nu haa ta'u kan jiru shira kana sirratti xaxee shira kanaaf ijoollee teenya maneedhaa keessatti akkatti warri godhaa jiru warra bilchiginaa dhuga kana jechuudha siigaltee rabbii tokkicha kan siigaltee dandeettii qabu kan waa hunda jijjiiru isa kadhachuutu barbaachisa. Kan biraa beektaa Oromoon akka walirraa qabdu dhugaadha siigaltee akka barbaachisaa ta'e ijoollee Saudi Arabiyaa kanaaf sagalee ta'uu irratti Oromoon hanqina bal'aa qabdu waan akka malee nama dhaga'amaati dhugaa dubbachuudhaaf haalli amma wallahi Saudi Arabiyaa keessa ijoolleen teenya obboleeyyan keenyatti jiran an dhugaa wallahi akka malee nama dhaga'ama beektaa dhuga kanaaf namni keenya bakka itti sagalee ta'uu danda'an dhaaba siigaltee warra akka Human Rights warra siigaltee United Nations kana addunyaarra bahanii warra Saudi Arabiyaatiif sagalee ta'uutu barbaachisaa dhuga maaliif amma fakkeenyaaf warra kootii kaayyatee biyya alaa tana Kanaadaa fi Ameerikaa keessa jiru kan warra Saudi Arabiyaa kanaatu irra qabsaa'oota dhuga kan akkasittiin beekamee dhuga maaliif warra qabsaa'oota kana dagachuun hin barbaachisu sagalee ta'uu fi barbaachisa dhuga
shira siigaltee gabrummaan fiddeetu arraan tana ijoollee keenya obboleeyyan keenya fixaa jira. Silaa mootummaa naqaa jiraatte mootummaan beektaa mootummaa jechuun uummata silaa hayni jiraatte silaa dimokiraasiin jiraatte silaa walqixxummaan jiraatte arra obboleeyyan keenya mana hidhaa keessatti hin du'an. Hedduu nama dhaga'amaa beektaa akka malee nama dhaga'amaa. Nama dhiibbee baramma horii namni akka nama yaada har'aan tana biyya tana keessatti takkaa mootummaan dhufaa dabraas numa gara biyya tana dhugaadha namni hundi qabamee irraa galu jira. Hayyoota meeqaa biyya tana keessatti dhufee irraas numa gala ittis numa deebi'a. Takka akka baranaa kana akka bara kanatti suudiin nu jibbitee hin beeku. Doo gaafana nuti kun biyya teessanii mootummaa keessanii jedhan as gaafatanis mootummaa jedhan yoo biyya gaafatanis mootummaan biyya tana barnaa miti ichirraa jedhan. Nuumni kun akka siyaasa nuuf fayyadamu jiran nuuf daldalachuu jiran maaliif jennaan har'a adda bilisummaa uummata Oromoo kana cinaadhaas namni Oromoo cinaa dhaabbachuun beekamtes akka arduma hunda keessattuu namni akka Suudii Arabiyaa jiru ni beekta. Dhaabni adda bilisummaa uummata Oromoo kun namni gargaaraa ture nama yeroo duraati biyya Suudii tana keessatti eegalamanii Abiyyi Ahmad sababaa tanarra nu sodaatee warra as keessa jiru akkana rashanee taa'u jiran har'a silaa qaama hunda asitti ergee wal ta'anii wal mareetanii Oromoon tun dilan as keessa rakkatti. Biyyaayis mataa gannu cabsee asis gaccabaa jirraa jechuudha. Maaliif jennaan nuti rakkina gurguddarra jirra. Tana rabbiin furmaata nu haalaatu wallahi haala siyaasa nu fayyadamu jira kiyya. Oromoo ta'een nu seenee nu shawwate. Tabara 1990 takkaasan fitee gurbaan. Akkas. Beekama maatii kiyya wallahi waan sirriiti beekama. Ammallee ani waan takka wanni ajaa'ibu jiru beekama. Amma fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa kana gubbaa Oromoon tun akka malee fayyadamti beekama. Oromoon siigaltee waa fayyadamuu qofaa miti sagalee warra Suudi Arabiyaa ta'uutu barbaachisa. Arraan tana siigaltee bara bakka qabsoo Oromoo giddu galeessa qabsoo Oromootu qabsoo Oromoo diigamu jira. Akkasin laaluu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf dhalli Oromoo addunyaarra jiru hundinuu kaanee siigaltee sagalee ta'uutu barbaachisaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf waa qaqqabachuun baramma gabrummaa nafxanyaarraa waan maddee beekta siigaltee. Kanaaf mootummaan sagaleen waa taatu yoo waan biraa dhabne du'aayii rabbi siigaltee mirga nuu kanneen siigaltee ijoollee keenya nagaan biyyatti hagalchuu du'aayii godhachuutu barbaachisaa jechuudha. Waan mootummaa shiraa kanarraa siigaltee akka obboleessi keenya abaatii rumooyyuu reefu abiyyiin sagaleen waa ta'uuti. Abiyyiin kas shira kanaa hunda mootummaa tanaa wajjin eenyummaa ijoollee keenya irraa balleessee mana hidhaa keessa kaajjeessuutu jiru tarsiimoo isaatii fi tarsiimoo nafxanyaati. Kanaaf nuti yoo dandeenye rabbiin siigaltee ijoollee keenya bira haa dhaabbatu. Oromoon ammoo addunyaarra jirtu ijoollee Suudi Arabiyaa bira dhaabbachuuf yeroo namtu. Kanaaf kun dirqamaa beeka. Ankanumaan jechuu barbaada. Wallahi akkasii caalaa kiyya tana keessatti namni kun maaliif waa'ee Suudii tanarratti xiyyeeffatee siyaasa daldalatee siyaasaadhaan wal qabatee biyya isaa tana keessa yoo galfatee akka fedhe godhee haa taatu cinqii qilleensa addunyaa kanarra amma biyya tana keessa wallahi gabbaanee caalaa kiyya kumsii takka bitachuun harkama. Maallaqaa fi nyaataas as garagallee nama abbaa bira daleenu kan akka nanne ala kana gabboo hin harkan. Ala kanattis gabbaanee hin harkan. Akkasitti Bangaalii fi Suudii wanta Bangaalii fi Hindii tana fakkaannanneeti. Mee isaan kun nama nurra jiru. Isaan kana kannannee isaan kun wallahi nu bitanii asin nu fidan. Rakkoon ganan keenya keessa jirra. Yoo ala kana keessa yaane akkana birrachaa yaan gadi ba'uun nu sodaachisaa jira. Biyya tana keessatti namni hundinuu qabame dhuga seeraan ala dhufne. Akkuma dursanitti amma dura gaafa mallasaa bulchu osoo mallas illee deeggarsa mallas illee ta'e namni akka malatti dhawamee asin miidhamee mootummaan kun fuudhee galche. Asit deebisee gumaa isaarraa fudhata. Gaafa sana akkaan dhagee. Hanqas takka kabajaa qabnaan jee an amma dura biyya tana keessaa qabameetis numaan gale. Torbaan takka qofaan mana hidhaa keessa taa'e. Guyyaa torba qofa. Osoo bifti teetis hin jijjiiramne. Osoo bifti teetis hin jijjiiramne. Osoo bifti tee waan biratti garan galle biyya teetis ilaaltee yoo as deebuu feetes as deebi. Sanuma hundaa'u sirni amma leellisu kun sirni nafxanyaa kun sirna mililik kaduu enu kaasee 4 kiiloo galchee shoororkeessummaa biyya teenya irratti uume sirni inni federaalizimii sirni inni Itoophiyaan bulchee deemudha. Itoophiyaa takkaan godhachuu kun sirna dhaloota dhufuudhaaf gana dabarsu waggaa meeqaaf deemu.
akkasittiin fitadhaa yaada wannummaan maatii kiyya wannummaan balaa fidu jiru Oromoo tana balleessuuf beektaa. Kanaaf wanni beektaa nama akka nama tokkootti amma fakkeenyaaf waa'ee Suudi Arabiyaa kan lallabaa jirra abbaan dirqamni keenya beektaa nama keenyaaf sagalee ta'u dubbachaa jirra ammallee waan jechuu barbaadu jira. Dhalli Oromoo siigaltee sooshaal miidiyaa kana fayyadamu hundinuu sooshaal miidiyaa qabnu kanaan ijoollee Suudi Arabiyaa keessatti miidhamaa jirtu sagalee haa taanu. Kana jechuu barbaada. Abshiraa caalaa kiyya akkasitti atilleen hanqa gaafa gidee laayivii keetillee seentu sagalee nuufis ta'ii maaliif har'a namni yoo rakkate saba cinaa dhaabbanne waan qabduun saba kee cinaa yoo dhaabne barnoota qabduun saba kee yoo gargaarre bu'aan ati buuftuus takkee jirtu namni saba fi cinaa yoo jaalatu dhugaadhaan deeme sabni kee hundinuu si jaalata akkasii galatoome obboleessa kiyya qaalii siin jaaladhu. Fayyaada rabbi siigaltee injifannoo waliin nu haa kennu. Abshiraa caalaa. Rabbiin siigaltee obboleeyyan keenya rabbii isin bira haa dhaabbatu. Abshiraa. Simbira jirraa galatooma fayyaada obboleeyyan keenya. Akkasitti obboleessi kiyya kuni wallaahi hedduu haa galatoomu ilma biyyatiyyaati hedduu gaafa duraatis wajji turre haa galatoomu insha Allah akkasuma wajjiinis mee obboleessa keenya tokko ergachuu jira mee isa kanaaf hin deebisaa mee dhaabbadhu. Aye, jalata. Akan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan Ayah hayya jirtu. Kanatti irra deebi'ee. Irra deebitee maaliif jennaan ati ani kun nama sirra guddaa kanaati silaayis akkanumatti akkami nagaa fayyada. Fayya wallahi alhamdulillah maadii kan nagaa qabdi. Wargaa nuti ajandaa kana gaa laayivii kana gaa Muhammad gaa ol babaaneeti. Maaliif hawaasa kana gizee qaama siitee hawaasni kee kun irraachi fagaachuuf fedha. Akkasitti qaamaan wal fudhadha jeetiin dhufee ajandaan keenyaas kan waa'ee uummata keenyaa as keessatti dararamaa jiru kanaafis dubbachuun hedduu takka akka nama Oromootti lamarraa bareeddi. Yoo liibii awwal marraa seenuu marraa osoo hin ta'in yeroo fakkeenyaaf atis quuqamni hawaasni sirriitti gadhagaamee jechuudha. Waan ati godhuu danda'uun sirra jiraate. Yeroo sanitti atis liibii miti waan feetee seentee waan keessi quuqessan firraa dabarsuudhaaf mirgi nama tokkoof jechuun mirgi nama hundaa hayyamamee jira jechuudha. Kanaaf biyya tana keessatti rakkoon akka malee deemaa jirti. Amma dhiyeenya kanaafuu dhaga'uun mooltuu anuu natti seenanii algadda morgaddaa ta'an akkas akka malee gochaan malee dura raawwatanii nu lakkisanii. Yaani rakkoon ilaa ammatti deemuma jirti jechuu barbaadeeti. Namuu waan dandeenye sagalee fi kana kanaan wal gargaaruun akka ilmaan Oromoo tokkotti hedduu akka namatti bareeda. Haruma kanaan waan kana irra jirtaati jabaadhu walaa harumaan adeemu tulleen siidaa qinasi gargaara waan hundaani. Laayivii kana gizee seenu maaliif hawaasaanis waliin baranne qaamni keenya kun ni jiraame gizee hawaasa fi kanaan wal fudhattee laayiviin kun haraara sitta. Namni kun beekee kaanni arrafama kaanni faarfama kaan waan fadhan jaaniin kaan dhagatti guurratan kaan gamana osootuma akkasiiti keessaa ol bee gizee olii taate. Hawaasa isaatiin gizee namni fiitis hamilee waliin cabsu hamilee walii kanuun baay'ee barbaachisaadha. Amma laala obboleessi keenya kanurra guddaa qaama kutee kuni caalaa haroo kuni hin beekuun dhabduu ati gaajolleedha. Akkasitti biyyattis inni kun nama cimaadha ture. Akkasitti innillee asiinillee akkanatti seenee wajji haasofne maaliif jennaan namni lakkuma walirra lafa bubbulee waalillee walirra beekaa. Laayivii kana nuti seenuudhaafis hawaasa keenyaas quuqama nu jiru irraa dubbannee hawaasa keenya kana biraan gahuudhaaf akka Oromummaattis akka namummaattis illee ilaalte nurratti illee dirqamaa jechuudha. Biyyaas bakka dhabnee asiis bakka dhabnee jireenyuma kana keessa hadhoonee boo nyaataa kana bar nyaachuutti hin jirru obboleessa. Wallahi rakkina guddaa deemaa jira wallahi haala kanaan jechuun waan kana irratti jabaattanii atillee waan kana deddeebitee nama hedduu hanga dandeessin Oromummaa jechuun Oromummaan tun nama hundaati saba hundaati rakkina kana sagalee haala hundaan waan danda'u Oromoo dandeettii nama waan kanneefin wal bira dhaabbatee sagalee kana olii ta'e irra furmaata nama keenyaa hin jettu kanan jettu Itoophiyaan hundinuu walumatti takka yaani waan karaa kanatti sebira irraa jabaadhu wallahi Abshira jaalataa kiyya akkasiiti inshallah bakka waliin boona.
if duuban deebiin sun jechuu barbaadeetti. Maaliif wanni akkana meetar takka du'aa sosodaatan. Wallahi amma taa yaafuu maaliif yootte? Ana magizee isin waa'ee kanatti tattaaffaman maal jettan dhiiroo isaan kun waan akka tattaafachuu fadhaniiti anatti fakkaata. Laan ana akkama taa jettu waan kana hawwii ol bee waa kana kanaan likkitti irraa soortu. Awwa shabakaasaa kuchiisee dhiifama. Wallahi shabakaasaa kuchiisee mee gaattii mokkora nin deebisaadhaaf daqiiqa. Yaa booti aboonni ati dhaabbadhu obboleessa kiyya ati dubbii qaydaa baatee jirta ati dhiifama hojja. Please. Waan sodaan qabnu nuti. Akkasiiti obboleeyyan kiyya meegaa obboleessa kiyyaa mis ergee mee haa dhufu. Inshaallah. Share like waliif godhaa kawa share walii godhaa walii daddabarsaa. Ija baaftee jala deemtee ni aanan alaan oolani. Godhi attis share walii godhaa walii dabarsaa yaaqi. Hanquma dandeenyu kana hawaasa keenya biraan nu ga'ame wallahi wabillahi. Sanumaaf jecha abshira yuu kiyya bagana ga'an nutti habibi. Akkasii obboleessi kiyyaas hin deebisu mee akka takka abaadir kanaan deebisame. Dhiifama hojii isa kanaan na daawwata nasruwaatti siin ergu balaan si ergaa miti. Sagaleen hin dhageemu haala akkasiitti mee har'amaa afaanillee nasumaratti hin goola obboleeyyan kiyyaa xiqqaa guddaadhaan magana giyaan dhufteen awwa sagalee jawwaalaa bar'aa mee dhaabbaddaa gaayaa kee deebi'eeti namni yoo sagalee yoo dhageesse takka naatu qaaqaa. Ay namni akkanuma akkana liibii rabbi ati yaa nu jajjabeessaadha sheerii walii gee aboo isin jarraati aboo ati sheer walii godhame daqiiqa yaa way ajaba rabbi mee beeti sagalee sagaleedha amman dhageessanii. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ndagemu. Mee takka naatu kaa dhiifama.